Har'aa inni Abiraamii fi Ruutaa wal gidduudhaa qaban cufamnaan karaa mucaa isheetii itti dhuftanii dhugaa dubbachuudhaaf kun baay'ee tokkoon nama gaddisiisa. Waan irratti taate ishitu beeka. Nutis argineetoo jirra jechuudha. Wanta immoo Abiraam doorsisee akkasuma hiriyoonni Abiraam doorsisan tokko illee hin qabaatu. Sinumatu lafumaa ka'ee kana yaadee murteeffatee gara ishee dhufe. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan sinin jecha subscribe like gochuun na jabeessaa. Egaa Dassitaan yeroo darbee Ruutaadhaan ifama gaafatee nagaatti Awurooppaatti deebi'uuf jedheen jechuudha. Har'a immoo kinoo haala kanadhaan dhufeetoo jira. Erga baqqaa jireenya kee keessaa baheera jedhee maal barbaada dhufe? Faranjiin immoo jechuudha nama dhabeetu Dassitaa kan ishiin hin barbaanne sin fedhu jetteen fidee dhufe. Kuni waanuma isaan hojjechaa jiran showaa isaan taphachaa jiran wanta namaaf hin galleedha jechuudha. Har'allee jechuudha faranjiin Ruutaadhaan waan fayyadu fakkaatee miidhaatoo jira jechuudha. Erga nama sodaachisu jira. Erga mucaa keessa kaa fudhachuu fi maal ta'uu fi erga jette ati ishii faana jirta miti wanta ta'uu teessee hin ilaaltu ishii. Haadha kanatti jechuudha. Haadha tarsaatee dhala kana dhalteen jechuudha. Dhuftanii jechuudha. Dhala kee fudhachuu fi mucaan kee jira eessa jira jettanii jechuudha. Amma lapheeshii sanxaqqe gootanii dhugumayyuu qilleensa maaliif fudhate jettee akka ishii yaaddu kan gootanii jechuudha. Jalqaba qorattanii seeraan beeksistanii biyya seerri hin jirre jirtu moo caakkaa wayii keessatti galtanii yookiin immoo jechuudha barahaa wayii keessa jirtu seetan maalidha meenni siwwa kabaa jirtan? Ruutaan ishii dogoggora ishiitiin mana ishii dhaabdee haa jennu. Yookiin immoo jechuudha Abiraamii oduudhuma mucaa kiyyana fudhadha jedhee akkuma innaa kaan ishiitti taasa'u qalbiidhumaa fi Ruutaan akka irraa fagaattuuf kana dubbachuu danda'a. Sin immoo jechuudha inni sin akkana gootanii maraattaniif maalidha? Jireenya nama kanaa yoo dhiistanuu nagaa taatu baqqaa. Hin feene miti hin taane miti gaalli ishii baqqaa jiraattu dhala ishiitiif sila hin maraanneefi. Wanti Ruutaa irratti ta'ee akka isaan iyyanii maal jedhanii jechuudha turanitti mee qarshiyyuu haa ta'u malee mee maraatummaarraa gargar miti. Garuu immoo jabaattee dhaabbatteetti. Abiraamis immoo mucaa kana hin fuudhamu. Abiraam yerootti tasgabbaa'ee jireenya haarawaasaa eegale sana jabeeffatudha malee yeroo Ruutaa faana ciqici barbaadu mitaan ciqici hin fedhu jedhee Abiraam jechuudha. Waan inni hin hojjenne tokko waan inni hin goone tokko fiddanii maaliif haadha kanatti odeessitu jechuudha. Manyitaa beetii galtee baqqaa yeroo ilaaltu hin amanne jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ishiin saaloonii jirtu natti fakkaate gaa'ee gargaartuu ishee faana mucaan kutaa manyitaa beetii jira fakkaata. Ajjii waan kun argitee hin beenne gootee mucaa koo jechaadha kan ishiin turte jechuudha. Akkattiidhaan si hordofaa jiru sitti dhufaa jiru as gahaniiru maaliin akkanaa hoo? Amma immoo jechuudha bakka ashandaa muuluun isaanii immoo hin dhufu jechuudha akkana bahanii jechuudha. Eessayyuu hin geessitu mucaa hin fuutu mucaa akkas hin gootu jedhu jechuudha. Maal jechuun yuutibara kan taatanii jechuudha jireenya Abiraamii fi jireenya Ruutaa kana jechuudha waliin dha'uu fi kan keessanii jechuun biyya keessa jirtu waan barbaadan kan dhuunfaa keessanii hojjettanii jiraachuu hin dandeessanii. Ishii immoo Dassitaa maal as keessaa fuuta? Maal fuutan jedhama. Amma wanta Ruutaadha yaadanii isinitti fakkaate Dassitaan jechuudha keessa saatii Ruutaan hin baane. Bakka walitti deebisuudhaaf jedheetu waliin akka jiraatanii fi kan faranjiin dhama'aa jiru jechuudha. Faranjiin har'ayyuu Ruutaa fayyadaa osoo hin taane allayyaa rakkina gidiraatti kan inni oofaa jiru jechuudha. Ruutaan mee eenyu faana walitti buute? Abbaa manaa ishiitti. Abbaa manaa ishii dhiiste. Abbaa manaa ishii immoo erga dhiiste immoo irra fagaachuu qabdi. Itti mul'atiin bakka safaana fiidiyooyyuu hin waraabiin of danda'iitii dhaabbadhuuti jabummaa dubartummaa keetii agarsiisi jenneen miti. Akka ishii dhaagaluttis afaan ishiitis namoonni baay'een haasawaatoo jiru. Innis hin dhuftanii asii waa kabdan maalidha? Fudhachuufi jedhanii eenyu siniin jedhe abbaa sanuu himaa kaa maagiraa nama gabbaatu. Ati immoo Ruutaa gaaffinsi gaafadha. Isa dhufe hunduma jechuudha dhugaadha jettee amantee dandeessaa? Dhugaadha. Amma Dassitaan kinoo harka ishii qabeetoo jira jechuudha. Fidi mucaa
nan baadhaa dhaqi carqii kee geeddaradhu gara maatii keetii deemtaa dirqamadha jedhee jechuudha faranjiin fa'i injilbeeffata jechuudha baay'ee jilbeeffattan baay'ee haasoftan ishiin garuu sababa mucaa kootiidhaan natti dhufnaan akka kaleessaa miti kaleessayyuu immoo caalan isaan taasisaa akka isaan lafa kanarra iyyuu hin jiraanneen isaan taasisaa hidhaatti taa'anii biddeen mootummaa hin nyaatanii akka isaan du'an hin godha jechuudha. Innaa kan daanii faana gochaa jirtu immoo daaniin Hermeellaa bira dhaqee maal gochaadha kan jiru jalqabayyuu Ruutaan ibidda keessa seente. Maaliifi hojii kana Abiraam irratti raawwachuu sila barbaaddeef nama ishii tabaabbaru nama seera qabeessaadhaan ishii faana hojjetu barbaadde dastaan akkas ta'uu fi hin dandeenye waanta ta'eef jechuudha. Sana booddee gara jireenya ishiitiitti isaan deebistee jechuudha daaniidha. Daaniin immoo jechuudha jireenya waliin dha'uu beekaa jechuudha jireenya namaa. Innis wanta waliin dha'eet bukkeetti goree jira jechuudha hamman jechuudha. Isanni daaniin akkas godhee akkana taasisan dhufaa jiru maal ta'aa jirutan daaniin fataa jechaa ture tiktookii laayifii irraa jechuudha geemii taphachaa ture jechuudha. Innis akkanas hin godhu kun maalidhame? Ruutaan immoo jechuudha jireenya keetti maaliif seeran goone? Maaliif abbumti arge dhufee lafa sirratti dhiita? Daaniin hin dhufaa garuu immoo hiriyoonni Abiraam dhufaatu hin jiranii jette maal fuudha dhufa daaniin okkoo nama kaleessa si barbaada si wajjin hin jiraachaa turuu barbaade yookiin immoo jaalallee kee kan turedha jechuudha. Mee nama kana ofitti deebistee akkam inni siifis hin ta'u jireenya kee keessaa isaan illee baasi tasgabbaa'e akkasuma immoo mana keessaa bahuu qabdannaan lakkiyoon mana keessaa bahee waan isaan sodaadhe isaanitti fakkaata kaleessas jabaadhee darbeera waan ta'eef isaan fuuldura dhaabbadheenani jabaadhee darbuu barbaada meerru haa dhufanii eenyu akka ta'e yoo dhuguma mucaa kanaan dhufaniiru ta'e kan ishiin jechaa turte jechuudha. Namnumti sitti dhufaa jiru yoo jiru namoonni tokko immoo Hermeellaatu kan hojjechaa jira Hermeellaatu akkas gochaa jira jettan Hermeellaa waan tokko gochaa hin jirtu dhugaan sin hin jedhe sababni isaayyuu yeroo warqee argataniitu hati eenyuun warqee sii bitaa jedhan Ruutaadhaan jechuudha sinii galeera. Kanaafiyyuu nagaatti mucaa ishii qabattee akka jiraattu ishiin immoo Abiraam faana akka jiraattu kan ishiin barbaaddu kanaan achitti tuttuqquma kamiyyuu hin barbaaddu Hermeellaan isa dhugaan siniin jedhe waa'ee mucaa kanaatiin itti dhufuu hin barbaaddu Hermeellaan jechuudha sinii galeera. Bakka abbaa manaa ishii fudhatteetti allaqe haala sanaadhaan boochisan jechuudha. Hin booyin ati dubartiidha nama hin qabdu eeyyee nama hin qabdu jechaadhuma jirtu jechuudha. Namni nama malee hin dhalan insaa sanarra namni hin jiru qo'a kan hin jiru jechuudha. Amma ishiin dabarfamtee kennamtee amma ishiin jireenya ishii dhabdee jettutti jechuudha. Amma ishiin dhala ishii dhabdee jechuudha jettutti dhala ishii jechuun jireenya ishii jechuudha. Carqee kee fudhadhu maal ta'e dhaqee uffadhu natti kenni. Amma fakkeenyaaf yeroo kana Ruutaatti maal ta'e isinitti fakkaate yoon itti kenne inni iyyuu fudhatee badaa bututtuna nan barbaachisu wanti hundumti kooyyuu dhala kootiidha hin kennu ani iyyuu siif jira dhala koo omaan taatu narraa gargar hin baatu ishii aizoo ishii ittiin jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha ani imimmaan qabachuu hin dadhabee kun immoo jechuudha kaartaa waan ta'ee dhugaa dubbachuudhaaf taana mudiin tokko kan hin galleef jechuudha jabbii eenyoo jettanitu ta'e daastaa jechuudha wanti tokko leenjiba kamiyyuu hin qabu jechuudha. Kanaaf ishiin iyyuu isa jibbite jechuudha simuma Ruutiyyo jedha jechuudha. Faranjiin immoo maalidha inni hojjechaa jirtu beekaadhuma wayii akkasumas immoo jechuudha bakka hubataadhuma wayii of gootem baay'ee wajjiniin taate hundi ishiiyyuu jechuudha kan nyaatte qabdi Ruutaa jaalatti zibbitus nyaateera dasitaarraa bakka faranjiin kanaaf jala shushuka malee wanta biraa miti jechuudha. Hin fedhin jenne ishiin eddeen barbaadu jettee miti kan inni fidee dhufee jechuudha gara mana naa bibbilee naasa'e isati akkati yaadde sana siif hin ta'asiin jedhee mana jedhee durayyuu jechuudha. Hinna haati haadhadha. Haati dhala ishee irratti qosaan beektu lubbuu ishee dabarsitee laatti. Isa kanaafiyyuu stop yoo dhageessanitu ta'e dhaabbadha. Ati immoo jechuudha dammaqi dhugaan siin jedhe dammaqi hin dammanne isa dhufe isa karaa deemu hunduma jechuudha. Kanati amantu jechuudha. Maali? Inde gora karaa korraa nan jiraadha jireenya koo eenyuyyuu natti hin suqette
isa karaa biraan jiru seera qabachiiftee yeroo akkana sa'aatii akkanaatti kottu mucaa kee ilaali. Ani fate baqa wajjin hin jiraachuu hin dandeenye. Unkaan hiriyoota isaa dhiisiiti immoo jechuudha Abiraam mana sana keessa dhufuu hin qabu. Ergarraa gargar baate alatti mucaa isaatti agarsiisa. Kaa nagaa jireenya nagaa jireenya boqonnaa jiraatta jechuudha. Kanaan achitti jechuudha abbaan argite gaafa balbala sittaan kokkaata jalaa saaxxee jechuudha. Maaliin akkana lubbush sanxaqqee gootan. Lubbuun keessan sanxaqqaa yeroo jenne habaarsa jechuudha. Amma Abiraam fa'ii boruu dhufanii jechuudha yookiin har'a dhufanii nuti waan akkasiin goone waan akkasiin nuti raawwanneedha. Abiraam immoo raawwatu dhibbaan kanas jedhaa hordoftoota kiyya gaalii baay'een sochaadha.